السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا يوتيوب شانالي مزكريا بغينا غانغما يوتيوب شانالي كيا دفتني نمون نمانا كيا فارا وتاتني سبسكرايب يغوچو داماتي تها كفلتي تكسين الرا هنغافة توجيچانا هرا وان حارا تكسيني قبضي نسمالي وجتني واي مكانوسيتي غا مكانوس نمني هم بين ننجرو ميديا كان الرتي اكسما كيساتو هرا يوتيوبي تيني dubartii hangaf akkuma Oromootittiyyu nama YouTube irratti haala bareedaadhaan keessattuu yeroo gara dhumaa kanarratti qalbii waan nama fudhu tokko hojjechaa turte jecha ergaa biyya galteef viidiyoo siin ni argiten jedhee yaada. Yeroo siin mana ofii keessatti akkasitti haala bareedaadhaan maatii si wajjin dabarsitu nutu biyya namaa keessa teennee hawwaa turre jecha yoomuma akkanatti biyya keenyatti gallee maatii keenya wajjin gammannee xiqqoo qabnu nyaannee guddoo irratti barbaadannaa jennee guyyaa sana hawwiidhaan eegaa isii fakkeenya godhannee fuuldura laalaa turre jecha dhugaa dubbachuudhaaf ani hedduu takka hordofaanii viidiyoon isiin darbee hin beeku garuu isii akka kaleessaatiin gaddite anillee irraa gadde in argine dhugaa dubbachuu gaafa yaasin biyyatti Yemenitti dhiisee deemuyyuu akkana nan gaddisiifne akka kaleessaatitti kaleessa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo sii kaleessa waa'ee biyyaa bahuu sii irratti hojjette san irratti baay'ee boohee anillee waa'een kiyyallee keessanitti dhagahame hedduu takka dhugaa rabbinatti dhagahame maaliif jennaani mustariyaa dubartii jabduu dubartii bakka karoora guddaa qabdu hojii sii irratti jiruu sii irratti daa'imman sii guddisuu irratti fakkeenya guddaa irraa fudhanna jechan hundi kennaayyuu keessattuu erga biyya galte yoo siin akkasii fiiddee hojjattee maatii sii jiraachistee gorsallee waa'ee biyyaa kana irratti nuuf kennaa turte bakka biyya keenyatti nagahaan gallee jiraannaa nutis waan qabnuuni akkasii sanitti jennee hawwaa turre malee isiin dhugumaan biyyaa ijoollee isii dhiistee amma hin baati jedhee an takkumaayyuu yaada hin beeku garuu yoo baates maatii hunda faamilee si guutuudha yoo baate malee kophaa si daa'imman si dhiistee baatini jedhee takka yaada hin beeku ammoo kaleessa gaafa dursa isiin baatee viidiyoo akkuma Ijibiti geetteen viidiyoon isii TikTok irratti gadi bu'een arge gaafuma san argee bakka miirri kiyya dura biyyatti waan hunda karoorse sun muluun gaafii keessa nagalchee dhugaa dubbachuudhaafi waanuma ziyaaraa wayii dhuftee deebitu wayii natti fakkaate yookaan na hojiidhaaf bashannanaaf waan gara akkasiitiif dhuftee deebitu natti fakkaate akkasuma callisee hundumaafuu isiin kaleessa gadi baaftee yeroo yaada sii dubbatti wallaahi baay'ee tokko qalbiin na cabee wajjin boo'ee jechaadha. Nuti hundinuume bakka kana buunee haalaallu namni kaleessa jireenya bareedaa tokko jiraachaa ture. Biyya namaa keessatti illee haga takkatti jireenya gaarii jiraachaa turte yani namni fayyaa qabu jireenuma gaarii jiraata jenna ka keessaa rabbuma argaa jecha akka nuti hangasii miidiyaa kana irraa nu agarsiiftu nu waanuma gaarii jiraanna jedhamee yaadama gaafa biyya galtee bakka nuuyyuu yaada nuu qooddee biyyatti yoo galta waan akkanaati sin barbaachisa waan akkanaati waan akkanaan nuun jechaa turte nuu hamileedhaan biyyatti gallee yoom akkasii taanaa osoo eenyu gaafa sin biyyaa baatu dhugaa rabbiin abdiin Itoophiyaa irraa qabu baay'ee tokko na harkaa wal dhahee jira jecha amma galuudhaaf karoora guddaa qabaa rabbillee nagaan na haa galchu garuu galee hin taamu amma qalbiin kiyya gaafiin kee hundi waan kana irra jira jechaadha maaliif yoo namoota kaleessa akkanatti namoota jajjabaa hojjetee hojjechuu danda'u waan garagaraa kanaan abdii guddaa qabu kun biyya keenya keessa taa'ee waggaa takka yookaan akkasiyyuu yaalteerti ammasiin yaaltee dadhabdee gaafa siin biyyaa baatu nuti ammoo ka waggaa dheeraa kana yookaan osoo lakkoofne isiyyuu caaluuf taana biyya arabaa kana jechaadha. Hamma kana teennee gaafa asirraa gallu maal hojjechuu dandeenya akkamitti biyya keenya san jiraachuu dandeenya waan jedhutu gaafii natti uumaa jira jecha abdiin namni biyyaa bahe biyya namaa jiru kun galee biyya ofii keessa jiraatee hojjetee ni jijjiirama jedhu guutumaan guutunaa keessa haqamuu deemaa jira waraabamata rahmata rabbii wayii irraa abdii hin murratanii taate malee dhugaa dubbachuudhaaf erga mukaanusii jecha namni biyya namaa jiru kun galee biyya taa'aa waan jedhu qalbii keessaa ofaqu jira dhugaa dubbachuudhaaf akkamumatti yoo biyya galee jiraadha akkam gochuu qabaayyuu maaltu na eeggata ka isii baasi kun anallee baasinna waan jedhutu gaafii guddaa natti uumaa jira
nuti nama silaayyuu duraayyuu kan biyya keenya nu galchuu didee waggaa dheeraa kana biyya namaa keessa nu jiraachisu jiru kaayyoo kenna galuu hin wallaallee karaan hin dhabamne guyyaa takkatti yookaan guyyaa muraasa ol kaatee galuu hin dandeetta. Garuu waan kana diddaadhaa fi qalbii teenyas waan hunda lubbuu teenya gadi qabnee jiruu keenya maatii keenya irraa fagaannee ilmaan keenya irraa fagaannee haadha abbaa keenya irraa fagaannee kan jiraachaa jiruu fi boruu lammata biyya arabaa kanatti hin deebinu mana namaatti deebinee hojii namaa hin hojjennu jiruu biyya namaatti hin deebinutu hammana nu dararaa jira jecha yoo ammoo kan waan kana hunda arge deebee biyya namaatti deebu kana an dhugaa dubbachuuf waan murteessu hin beeku isii waan jabaatetu baasaa dhugaa dubbachuudhaaf umma kaanis waanuma isii irra darbe hundaafuu rabbiin jireenya isii walitti qabee maatii isii umrii dheeressee ijoollee isii guddisee ija nagahaatii yaada gaariidhaan kaayyoo isiin biyyaa baateef san milkeessee ilmaan isiillee yeroo gabaabaa keessatti haala mijeessee xumuree biyya bal'innaati isii baasee nu agarsiisu rabbiin bakka jirtu isii bira haa jiraatu. Amma nuti warri biyya namaa jirru kun asumarraa waan hubannu qabnaa jechaadha. Ana dabalate hamma dandeettanitti itti yaada biyya galuu qofaa miti akkatti biyyaa baanu lama booda karoorsu jecha ufuma akkuma biyya galuuf yaannu biyyaa bahuufis yaaduu nama barbaachisa. Wallaahi haati ilmoo fi guyyaa takka biraa bahuu fi hamma kana teettee biraa deemuu miti osoo guyyaa deettisan iyyuu biraa deem jedhanii kamiyaa isii hin argine biraa deemuu hin dandeettu waan jabaatetu ilmoo ofii irraallee gargar nama teessisa irraallee gargar nama baasa. Jireenyi biyya keenya amma dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka ulfaatti kan warra alaa ta'ee dhageenyutti hagana ulfaatti isaan keessa galanii ammoo maal akka itti fakkaattu sinuu tilmaamuun nama hin dhibu wallaahi rabbi si haa laaffisu. Nullee nagahaanii biyya keenyas nagaa godhee jireenya qaala'e kanas rabbiin gadi haa buusu. Rabbi maatii isiitiin nagahaan haa deebisu asirraa waan guddaa barattanii hangana dhageeffattaniif galatooma.